Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Kuni sagantaa abdii dhugaa televizyinii Elshadaay waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatudha. Gooftaan keenya yeroo nuu kennee har'a immoo sagalee isaa waliin haasa'uudhaaf waliin dhaggeeffachuudhaaf jirra. Ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u Waaqa kadhannee jalqabna. Waaqayyo abbaa keenya, Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa, Waaqa hafuura qulqulluu, Waaqa tokko sagalee keenya nu barsiisi, onnee keenya bani, nu jabeessi, jireenya keenya hunda geeddari, waan dhageenyu hunda irratti lubbuu nuuf kenni. Dukkana keenya ibsi, jallaa keenya nurraa dhiisi, cubbuu keenya nurraa dhiqi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u sagantaan keenya har'a irratti dubbachuudhaaf deemnu akkuma yeroo darbe sagantaa jalqabne ergaa gara warra Efesoon barachuudhaaf jalqabnee turre har'as isumatti aanee kan jiru yeroo darbe boqonnaa tokkoffaa irratti haasofnee jirra lakkoofsa tokko tokkoon. Har'a immoo boqonnaa lammaffaa jalqabnee irratti dubbanna. Kanaaf boqonnaa lammaffaa lakkoofsa tokko akka lakkoofsa 10 irratti dubbachuudhaaf deema. Mata dureen dubbii kanaatis du'aa gara jireenyaatti darbu. Du'aa gara jireenyaatti darbu ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Namni du'aa gara jireenyaatti darba garaa Waaqayyootiin. Kanaaf waa'ee kanaatti irra dubbanna. Lakkoofni tokko haga 10 waa'ee kanaan dura du'iisa keessa turre hima. Achirra darbee immoo akkamitti gara jireenyaatti akka dabarre himaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa tokkoffaarraa yeroo kaanu isin kanaan dura irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtanii jedha sagaleen Waaqayyo. Haleluuyaa. Kanaan dura nuyi karaa cubbuu keenyaatiif irra daddarbaa keenyan karaa hafuuraatiin maal taanee turre? Duunee turre. Duuni gosa baay'eedha. Gosa 3 jira. Ittiin deebi'a dubbisaa. Kanaaf karaa hafuuraa garuu duunee akka turre sagalee Waaqayyo dubbataa jechuudha. Kanaaf dubbii kana keessatti akkamitti Waaqayyoon akka jireenya keenya geeddare ilaaluu dura maal keessa akka turre ilaaluun barbaachisaa ta'a. Waaqayyoon jireenya namaa geeddara. Kanaaf ergaan Efesoon ergaan Efesoon eebba Waaqayyoon bantii Waaqaa keessatti Kiristoos wajjin nu eebbise haasa'uun jalqabeeti hojiin kiristaanaa maal akka ta'u irra jiraatuun xumuraa jechuudha boqonnaa 6ffaa irratti. Kanaaf gidduu kana lamaan deddeebinee dubbannaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon jireenya kiristaanaa keessatti barri jireenya darbee maal fakkaata ture? Barri amma keessa jiru maal fakkaata? Barri dhufu maal akka fakkaatu dubbataa jechuudha ergaan kun. Kanaaf lakkoofsa 1 haga 10 addaan baafnee ilaaluudhaaf maal turre? Amma maalidha? Gara fuulduraa maal taana kan jedhu dubbataa jechuudha. Lakkoofsi 1 haga 3 maal turre? Lakkoofsi 4 haga 6 fi 8 haga 9 maal akka taane amma himaa jechuudha. Lakkoofsi 7 haga 10 immoo gara fuulduraa maal akka taanu dubbataa jechuudha. Kanaaf walitti qabnee waa'ee kanaa dubbanna. Fayyinni ilmoo namaa du'aa gara jireenyaatti darbuun kun karaa jahan akka ilaalamuu danda'u ergaa kana keessatti hubanna. Ka'umsaaf kan ta'u dubbachaa jira. Cubburraa akkamitti akka fayyine lakkoofsa 1 haga 3 jaalalaan akkamitti akka fayyine lakkoofsa 4 irratti jireenyatti akkamitti akka ceene lakkoofsa 5 irratti kaayyoodhaan Waaqayyoon akkamitti akka nu fayyise lakkoofsa 6 haga 7tti karaa amantaatiin Waaqayyoon akkamitti akka nu fayyise 8 haga 9tti hojiidhaaf akka Waaqayyoon nu fayyise lakkoofsa 10 irratti nutti himaa jechuudha. Kana tokko tokkoon itti deebi'ee dubbachuuf yaala. Kanaaf akkuma nama dubbisuudhaaf yaale isin kanaan dura daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtani. Du'uuni waan du'a fakkaatu yookaan immoo du'uudhaaf turtanii miti kan jedhu duutanii turtanidha. Complete days yookaan immoo separation guddaa Waaqayyo wajjin ilmoon namaa qabdu. Garaagarummaa yookaan Waaqaan addaan ba'u ilmoon namaa kanaan dura qabdu sagalee Waaqaa dubbataa jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti yookaan maqaafa qulqulluu keessatti rakkisaa kan ta'e dubbiin haasaa guddaan tokko waa'ee cubbuuti. Ilmoo namaa yeroo baay'ee Waaqa wajjin wal dhabbiin jiru lafa kanarratti illee walii galtee rakkoon jiru waa'ee cubbuuti waa wal qabate. Maaliif sagalee Waaqaa giddu galeessisaa cubbuudhaa gara qulqullummaatti karaa Kiristoos namni akkamitti akka fayyu waan dubbatuuf jechuudha.
Kanaaf sagalee waaqaa maal dubbata? Macaafa faarfannaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti gowwaan onnee isaa keessatti maal jedha? Waaqni hin jiru jedhaa jedhee dubbata sagalee waaqayyo. Namni waaqa hin beekne waan hin jiru jedha. Jecha ammayyaa yookaan jecha bara kanaatiin heetistoon yookaan immoo warri waan hin jiru jedhanii yaadan jiru. Tiyoorii adda addaa, filosoofii adda addaa qabu garuu waaqayyoon hin jiru jedhu jechuudha onnee isaanii keessatti. Jiraachuu duwwaadha miti immoo itti aansee macaafa faarfannaa kana 51 irratti Daawit erga cubbuu baay'ee keessa rakkoo baay'ee keessa darbe booda wanni dubbatu maali? Garaa haadha kootitti cubbuun ulfaa'een cubbuun dhaladhee jedha. Kanaaf ilmoon namaa erga du'a Addaamiin gara addunyaa kanaatti duunii dhufee booda cubbuudhaan ulfaa'ee namni akkamitti cubbuudhaan akka dhalatu sagalee waaqaa dubbata. Kanaaf ergaa Roomee 3:10 irratti namni tokkoyyuu qulqullaan akka hin jirre cubbamaa akka ta'e du'a akka ta'e sagalee waaqaa ifaa ifatti dubbataa jechuudha. Afaan Giriikiitiin jechi kuni hamartiyaa yookaan immoo namni waan gaarii godhuu akka hin dandeenye missing of the mark yookaan immoo waan gaarii godhuu irraa namni akkamitti akka oolu dubbata. Cubbuu jechuun gabaabadhumatti waan gaarii godhuu hanqachuu jechuudha. Yookaan immoo staandaardii waaqati irraa yookaan ga'umsa bakka waaqayyoon nu kaa'e irraa gadi ta'u jechuudha. Kanaaf namni yeroo hundayyuu kaayyoo waan ni kaa'eef, karoora waaqayyoon kaa'eef, qulqullina waaqayyoon kaa'eef, karaa waan ni kaa'eef sanirraa hanqachuun cubbuudha. Cubbuu yeroo jennu waan xiqqaa kaafnee haasofna, xiqqaadhaa aga guddaatti garuu walumaa galatti staandaardii waaqatii gadi ta'uun cubbuu akka ta'e sagalee waaqaa dubbataa jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu cubbamaadhaa jedhe Roomeen 3:23 irratti namni hunduu cubbamaadha. Kabajaa fi ulfina waaqati irraa maal ta'aniiru kufaniiru sagalee waaqayyo. Kanaaf macaafa hojii ergamtootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 23 irratti nugufni Herood waaqa amanuu dhabuu isaatirraa garaa isaa keessatti onnee isaa keessatti maal dubbachaa akka ture waan argeef akkamitti akka du'e akkamitti akka rakkoo irra bu'e sagalee waaqaa ifaatti dubbataa jechuudha. Namoonni baay'ee waaqni hin jiru jedhanii amantaa ofii qabaniin, sanyii ofii qabaniin, kabaja ofii qabaniin, beekumsa ofii qabaniin, biyya keessa jiraataniin, qabeenya qabaniin waan qaban hundumarraa ka'uudhaan waaqayyoon hin jiru sanii booda dubbiin itti aanu isaan gara waaqatti geeddaramaa akka deeman arguu dandeenyaa jechuudha. Kanaaf kana sagalee waaqaa kan dubbatu. Waaqayyoon qulqulluu akka ta'e sagalee waaqaa dubbata. Staandaardii waaqaa qulqullummaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaafa Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 48 waaqayyoon akkuma qulqulluu ta'e isinillee qulqullaa. Maali waaqayyoon qulqulluu? Qulqullummaa waaqayyoo daangaa hin qabu. Kanaaf qulqullummaa staandaardii waaqaa qulqulluudha jechuudha. Cubbuu hin qabu waaqayyoon. Kanaaf yeroo hundayyuu namni Kiristoos ganuudhaan qulqullummaa waaqaa lagataa jechuudha. Karaa qulqullummaa irra deemuu hangata. Kanaaf gaarummaa isaa namatti himuu kan barbaadu karaa kanarra deemuu kan barbaadu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa baay'ee barsiisee baay'ee keessa deddeebi'e. Cubbuun namaa, jallinni namaa, rakkinni namaa, dubattafummaan namaa maal akka balaa akka fidu barsiisaa ture, dubbachaa ture lafa kanarra yeroo turetti jechuudha. Kanaaf sagalee waaqallee kana deddeebisee kan nu barsiisu. Kanaaf Addaam cubbuu gara addunyaatti fide Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo fayyina gara addunyaa kanaa fide. Ulfinni isaaf haa ta'u. Addaam staandaardii waaqayyoon karaa waaqayyoon kaa'e dhiisuudhaan yeroo hundayyuu waa'ee kana dubbachuun barbaachisaa kan ta'u maali? Ka'umsi keenya, ka'umsi ilmoo namaa, karaan jireenya ilmoo namaa karaa cubbuutti irraa gara qulqullinaatti dhufuudhaaf eessa akka ture namni beekuutu irra jiraata. Kanaaf lakkoofsa 3:10tti isin du'aa turtani, karaa hafuuraa du'aa turtani kan jedhee sagalee waaqaa amma ergaa nama isinii dubbisaa ture irratti kan dubbataa jiruufi. Kanaaf karaa Kiristoosiin immoo fayyinni akka dhufe, jireenya akka dhufe, qulqullaa'uun akka dhufe, fayyinni eebbi akka dhufe sagalee waaqaa dubbataa jechuudha. Ergaa Roomee 5:12 laaluu dandeenya. Kanaaf haalli nu keessa jiru yookaan immoo moofummaan nama keessa jiru kuni karaa du'aatti nama geessa malee gara fayyinaatti nama hin geessu. Gahumsi isaas ilaalchi foonii nama keessa ilmoo namaa keessa karaa Addaamiin du'ifni dhufe kuni karaa du'aatti, karaa wallaalumaatti, karaa dukkanaatti nama geessa malee karaa tokko hin geessu. Yeroo baay'ee namoonni bara jajjabina isaanii, bara humnaan qaamni isaanii baayoloojikaalii qaaman cimaa ta'an, dargaggeessa ta'an yookaan umuriin isaanii lafa kanarratti dheeraatti fakkaatee bara baay'ee akka jiraatanitti fakkaatee waan hunda tuqanii akka jiraatanitti fakkaata. Bara dhumaatti hoo dhibaman yookaan warra dullooman waa hundumayyuu dhiisanii gara waaqatti deebuu jalqabu karaa adda addaatiin jechuu kooti. Kanaaf namni ilmoon namaa inner yookaan immoo keessi namaa spiritual need jira yookaan immoo fedhii hafuuraan waaqayyotti fayyuutu jira. Ilmoo namaa keessa kana waaqayyotu kaa'e. Namoonni baay'ee kana dinnaa gochuudhaan yookaan immoo kana kakachuudhaan dhiisuudhaan diduudhaan
kara du'aatiitti kan deeman. Kanaaf duuni kuni duuna foonii miti. Of course duuni karaa addaamiin nutti dhufe hunda caalaa du'a hafuuraati. Du'a hafuuran duune Waaqayyoon addaan baane Waaqayyoon gara Kiristoosiin immoo deebi'ee nu fayyise. Nu araarse jechuudha ulfinna isaaf haa ta'u. Kanaaf cubbuu jechuun Waaqa wajjin communication qabnu kan walitti dhufeenya qabnu breakdown kan immoo cituu jechuudha. Waaqa wajjin walitti dhufeenya qabnu Waaqa jiraataa Waaqa waa hunda nu godhu wajjin jiraachuudha. Kanaaf duutanii jirtu hin jedhu karaa hafuuraa sagalee Waaqayyo. Kanaaf duuni gosa sadii akkuma irra deebi'eesnitti himaa ture duuni hafuuraa jira akkuma sagalee Waaqaa amma dubbachaa ture duuni qaamaa yookaan immoo physical days hin jennu kun jira duuni barabaraa jira eternal days. Kanaaf duuni gosa sadiitti addaan hirama. Lafa kanarra namni yeroo jiru qaaman hin jira hafuuran garuu du'aadha jechuudha. Yeroo fooninis du'u nama Kiristoos hin beekne yoo ta'e gara du'a barabaraatti akka deemu sagalee Waaqaatti irraa hubannaa jechuudha. Kanaaf Kiristoos waa'ee kanaatti irra deddeebi'ee kan barsiise. Ilmoon namaa lafa kanarratti Waaqa hin beektu taanan, ilmoon namaa Waaqa wajjin hin jiraatu taanan, ilmoon namaa Waaqayyoof hin abboomamtu taanan, ilmoon namaa gara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin araaratti hin dhufu taanan jireenyi isaan barabaraa bakka adabbiif malee bakka Waaqa wajjin jiraachuu akka hin taane sagalee Waaqaa ifaafatti dubbata. Kanaaf cubbuun nama ajjeesaa jechuudha. The most killer jireenya ilmoo namaa keessatti kan ilmoo namaa fooniinillee caalatti immoo hafuura nama ajjeesu cubbuu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kana beennu jireenya namaa karaa adda addaatiin kan laaluu dandeenyu. Kanaaf ergaan Yaaqoob maal jedhaa? Cubbuun sadarkaa akka qabu hima, isteejii akka qabu. Fedhiini cubbuu akka uumu, cubbuun immoo du'a akka fidu. Ergaa chaaptarii duraa yookaan boqonnaa duraa lakkoofsa 15 irratti akka arginu. Kanaaf ilmoon namaa hin duuti jechuudha. Roomee 6:23 irratti illee kana. Cubbuun dhumni isaa du'a. Waaqayyoon immoo kennaa isaatiin garaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraati jedha ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon araaramuudhaaf du'a akka taane beeknee gara Waaqatti dhufuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ilmoon namaa sammiit godhuu kan dadhabu amanuu kan dadhabnu tokko cubbamaa akka taane abdachuu dadhabnaa jechuudha. Keessattuu warra kiristaana taaneef yeroo hundayyuu kufaa akka ka'aa deemnu erga beeknee booda qulqullaa'uudhaan fayyuudhaan haaramuudhaan gara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa isaatti deebinee deemnaa jechuudha ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti yeroo hundayyuu dhiigni isaa qulqulleessaa akka ta'e Yohaannis kan barsiise. Ergaan Yohaannis inni dura yeroo argine dhiigni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cubbuu namaa hundayyuu maal godha jedha? Inni qulqulleessaa jedha ulfinni isaaf haa ta'u. Cubbuun Kiristoos qulqulleessuu hin dandeenye tokkoyyuu hin jiru. Maaliif gatii hundumaa baaseera? Dhiigni isaa cubbuu hundaaf gahaadha. Namoonni baay'een cubbuun kun naa dhiifama. Cubbuun koo guddaadha. Cubbuun koo hana baduu caala jennee cubbuu hojjenne yookaan immoo waan keessa turre hundumaa ol qabnee gadi qabna. Kana yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Gaariidha garuu garaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhumnu cubbuun kun hundumtuu hin qulqullaa. Dhiigni isaa waa hunda qulqulleessuu danda'a. Ulfinni isaaf haa ta'u. Namoota kanan cubbuu kee Waaqayyoon isin dhiifne jedhanii nu kassasuu kan barbaadan ofii keenyaaf cubbuu keenya ofirratti lakkoofne ofii dhiifama godhuu kan dadhabnu. Dhiifamni bakka sadii ta'a. Tokkoffaa dhiifamni kan ta'u namumatu dhiifama ofii godha. Lammaffaa namni dhiifama nama wajjin godhata. Nama wajjin wal miidha. Sadaffaa fi inni guddaan namni dhiifama kan godhu Waaqa wajjin. Kanaaf bakka sadeen kana dhiifama namni argate akka amanu namni argu tokko akka nama dhiifama argateetti boqannaadhaan qulqullaadhaan gara Waaqayyootti dhufaa jechuudha. Takka Waaqayyoon dhiifama goonan cubbuu namarratti Waaqayyoon hin lakkaa'u. Kanaaf dhiigni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cubbuu hundarraa nama qulqulleessa. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergaa Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti waa'ee kanaati. Cubbuu qulqulleessuudhaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhufe. Kanaaf yeroo hundayyuu kan laallu addunyaa kanarratti namoonni rakkoo addunyaa kanarra jiru, daba addunyaa kanarra jiru, dogoggora addunyaa kanarra jiru karaa adda addaatiin hiikuudhaaf yaalu. Seencherii hunda keessatti ilmoo namaa rakkoo addunyaa kanaa hiikuudhaaf carraaqxeerti karaa adda addaatiin. Rakkoon namni solvi godhuudhaaf yookaan hiikuudhaaf yaale baay'eetu jira. Rakkoon hin hiikamne tokko hagammaa maali? Jallina ilmoo namaa keessa jiru namni hiikuu danda'u hin jiru. Jallinaaf cubbuu nama keessa jiru hiikuu kan danda'e dhiiga kee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo ayyaana isaa ayyaanni inni ittiin fayyinutu nama fayyisuu danda'a. Kanaaf namoonni tiyoorii adda addaa, barumsa adda addaa, filosoofii adda addaa, poolitiksii adda addaa waan adda addaa keessa seenu. Kun sophisticated kan ta'e nama rakkinaa gara rakkinaatti geessa malee rakkoo addunyaa kanaa solving godhu. Kanaaf hundeera rakkoo ilmoo namaa kan hiiku kan akka ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Kanaaf yeroo hundayyuu
namni obbeekuudhaan gara gooftaa Yesuus Kiristoositti yeroo dhufu fayyina argataa jechuudha. Kanaaf namni du'aa akka ta'e cubbuun akka nama ajjeesu kanaan dura du'aa akka taane amanuun baay'ee barbaachisaadha. Doktiriinni Baayibilii keessatti yookaan immoo sagalee Waaqaa keessatti dubbii guddaan tokko namni kan amanuun barbaanne hookaa xiqqeessee kan amanu tokko kanaan dura karaa hafuuraa du'aa akka taane namoonni amanuun barbaadan. Qulqullinni tokko na keessatti hafee ture karaa abbaa kootii, karaa hojii kootii, karaa maalitti namni kana lakkaa. Namni karaa kanaan gara Kiristoositti dhufuu hin danda'u. Fayyinni keenya kan ta'e ayyaana Waaqaatiin akka sagalee Waaqaa dubbata. Kanaaf lakkoofsa lamarraa kaafnee olaalle kanaan dura isini ijoollee maalii turtan jedha achitti du'aa turtan erga jedhee lakkoofsa tokkoffaa irratti isin kanaan dura Waaqa hin abboomamtan turtanii jedha sagalee Waaqa. Akkuma warra kanaan dura dheekkamsa jala turtan. Dheekkamsa jala ture kanaan dura. Namoota dheekkamsa jala ture malee nama aboo seexanaa keessatti lakkoofsa lamarratti aboo seexanaa qilleensa irratti hojjetusaaf hojii adda addaa hojjechaa turre hafuura sana keessa turre malee fayyina keessa hin turre kanaan dura. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namoonni gara fayyinaa kan dhufan. Kanaaf ergaan kun namoonni maal akka ta'an fayyinaan akka dhufuudhaaf karaa warra Efesoon kanatti ergaan kun yeroo deemu nuufillee har'a yeroo dubbifamu fayyinni keenya karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhufuudhaaf hafuura qilleessaa abboomuma yookaan immoo aboo qilleensaa irratti hojjetu kana keessaa baanee gara hafuura waaqayyootti akka dhufuudhaaf nurraa jiraatu sagalee Waaqaa kan dubbatu. Kanaaf dheekkumsa Waaqaa jala akkaataatti dheekkumsa jala akka ture sagalee Waaqaa hin dubbata. Namni dheekkumsa jala ture namni firdii Waaqaa jala ture tokko akka ture sagalee Waaqaa dubbataa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon gooftaan keenya garaa Kiristoos nu fayyise. Waa'ee fayyina keenyaa dubbannee waan quubnuu miti, waan finnuu miti, waa Waaqa galateeffannee xumurru miti. Dubbiin jireenya kiristaanaa hundi isaa naanna'ee giddugaleessi isaa waa'ee du'aa gara jireenya bara baraatti darbuuti. Waa'ee eebba lafa kanaa duwwaa miti. Waa'ee fayyina foonii lafa kana duwwaa miti. Inni baay'ee bareedaadha. Hunda keessaa dubbii guddaan tokko jireenya bara baraa Waaqayyoon gooftaan keenya garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuu kenne yeroo hunda isa eebbisuudhaan isa galateeffachuudhaan jiraachuudha. Kanaaf namni hin fayyine tokko karaa sadiin fedha Waaqaa yookaan immoo faallaa Waaqaa deema. Mee halaalu tokkoffaan yeroo hundayyuu namoonni lafa kanarra jiran Waaqa hin beekne dheekkumsa jala namoonni jiran cubbuu karaa furaatiin du'a warri ta'an karaa sadiin faallaa Waaqaa deemu. Tokkoffaa yeroo laallu warri hin amanne kuni waan namni godhuu barbaadu namni cubbamaan lafa kanarra jiru namni sirban namoonni sagaagalummaa cubbuu adda addaa hajjummaa adda addaa keessa jiraatan yookaan karaa adda addaa keessa jiraatan isaan hordofu. Isaan tokko tokko irratti dhiibbaa godhu umuriidhaan dargaggummaadhaan yookaan immoo hiyyummaadhaan dhiirri dhiira irratti dubartiin dubartii irratti dhiibbaa warra irratti godhuudhaan gara dhugaatii gara machii gara sagaagalummaa gara hajjummaatti namoonni akka deeman akka addunyaa kanaatti piriipiriijaadhaan jedhamu yookaan immoo umuriidhaan namni warra irratti dhiibbaa kan godhu jechuu dandeenya. Kanaaf namoonni karaa kanatti deemu. Kanaaf Waaqayyo hin jibbu namoonni karaa kanatti deemuu hin barbaadan. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa Yohaannis wangeela Yohaannis 15:18 irratti kan dubbate. Kanaaf namoonni onnee isaanii keessatti namoota hordofuudhaan namoota Waaqa jibban kana hordofuudhaan tokko tokko caaluudhaaf xurii addunyaa kanaa hordofuutti deemu jechuudha. Gara biraatiin immoo namoonni hin amanne kun yookaan namoonni hin qulqulloon namoonni lammataan dhalanne boor nageen namoonni hin taane kuni akka amma dubbataa turre diina yookaan seexana hafuuraan qilleessa kanarratti hojjetu hordofu. The ruler of the kingdom of the air yookaan qilleessa kanarratti kan hojjetu kana hordofu. Yeroo hunda kana hordofuudhaan kan deeman. Kun immoo yeroo hundayyuu du'a namatti fida. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana irra deddeebuudhaan namoonni hafuura qilleessaa kana hafuura jinnii hafuura seexanaa kana hordofan karaa du'aatirra kan jiran karaa adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Kana kun seenaa addunyaa kanaa keessatti karaa baay'eedhaan namoonni waa'ee qilleessa hafuura samii irratti hojjetu kana hordofuudhaan kanarra deemu jechuudha. Kanaaf faallaa Waaqaa kan ta'an du'a kan karaa du'aatitti kan deeman. Kanaaf namoonni kun deemanii duun isaanii maal ta'a akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis 25:46 irratti dubbateen duun isaanii yookaan dhumni isaanii maal ta'a du'a bara baraa keessa ta'a yookaan immoo jireenya du'a bara baraa yookaan immoo bakka Waaqayyoon hin jirre yookaan immoo bakka Waaqayyoon namoota itti fayyisuudhaaf hin keenye du'a bara baraa keessa isaan ka'a bakka Waaqayyoon hin jirre otoo hin taane bakka Waaqayyoon murteetti kenna Waaqayyoon bakka hundattuu argama karaa hundaanuu. Kanaaf amma waa'ee isaatti deemee waa'ee dubbachuu hin barbaadu. Kanaaf heelan jedhamu kana yookaan immoo jireenya Waaqayyoon ilmoo namaatiif kenne gaarummaa kanarra hanqatu jechuudha. Inni gara biraa inni sadaffaan maali? Namoonni Waaqa abboomamuun barbaadan onnee isaaniitiin yeroo daadan. Attituudiin isaanii yookaan immoo fedhiin isaanii parpaziin isaanii yeroo hundayyuu Waaqa disobedient ta'uu barbaadu. Waaqa yeroo hundayyuu faallaa isaa deemuu barbaadu.
Kanaaf seexan yeroo hundayyuu jireenya namoota akkasii keessatti hojjeta. Kanaaf hafuurri kun yeroo hundayyuu namoota karaarra jallisuudha barbaada. Karaa kanaan namoonni addunyaa kana kan hordofan karaa waaqaa deemuu kan hin barbaanne dubbachaa kan jirru amma waaqarraa fayyuudhaan humna waaqayyootiin karaa waaqayyoon keenya hordofna jechaa jirra malee waa'ee humna keenyaa miti kan dubbachaa jiru. Kanaaf seexan jireenya namoota kanaa keessatti akkaataa kanaan akka hojjetu arguu dandeenya. Kanaaf namoonni kun yeroo hundayyuu nama fayyanii miti. Waa'ee addunyaa kanaa dubbatu waaqayyoon nu fayyisaa nu jaalataa jedhu. Dhuguma waaqayyoon isaan jaalata. Waaqayyoon namni jaalata tokko waaqayyoon nama dukkana isaa ibseef tokko waaqayyoon waaqa ifaa akkuma ta'e amma dubbanne kana dukkanarraa kara ifaatti du'aa gara jireenyatti namoota geeddaramanii jechuudha. Jireenya isaaniirraa kan arguu dandeenya. Kanaaf namoonni consciousiin isaanii yookaan keessi isaanii yeroo hundayyuu faallaa waaqaa deemuudha barbaadu. Kanarraa waaqayyoon oolchi ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf to'annaa seexanaa jalaa baanee kara gammachuu waaqayyoon nu qopheessetti dhufuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo hundayyuu waaqa jaalachuudhaan waaqatti gammaduudhaan gara mootummaa waaqayyoo dhufuudhaan waaqayyoon ergaa isaatiin karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waamee jireenya namaa ilmoo namaa keessatti kan dhiyeessu. Kanaaf waaqa jiraataa bara baraa kana ganuudhaan jireenya bara baraa namni hin qabu. Lafa kanarratti eebba hin qabu. Gaarummaan isaa lafa kanarratti haga tokko isa fayyada nama. Kanaaf kan hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ilmoo namaa keessa sinful neechariitu jira yookaan immoo uumamaan cubbaa'utu jira nama keessa akkuma amma dubbachaa ture. Kanaaf kuni foon hinduu irraa nama oolchuu hin danda'u. Even namoonni amantaa qabnu yookaan waaqayyootti kan fayyine waaqayyoon kan nu fayyise foon hinduun keenya nafu. Foon hinduunee garuu immoo hin kaan akka sagalee waaqaa dubbatutti. Kanaaf kiristinaan keenya foon hinduunee lafa kanatti hafnaa miti kan dubbatu. Du'aanillee akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'e bara Kiristoos deebi'utti foon keenya illee lafa kanarraa ka'a. Hafuurri keenya yookaan lubbuun keenya gooftaa bira akkuma nuuni akka deemtu sagalee waaqaa dubbataa jechuudha. Kanaaf addunyaa kanarratti namoonni kana dhiisuudhaan yookaan kana haaluudhaan waan adda addaa hordofu. Waan sadii addunyaa kanarratti amma dominaantii ta'e yookaan olaantummaadhaan addunyaa kanarratti kan hojjechaa jiru karaa sadiin. Tokkoffaa himanizim yookaan immoo waa'ee namummaa waa'ee waaqaa otoo hin ta'in waa'ee namummaatu waaqa namni uumetu waaqaa olitti mirgisaa akka eegamu kabaja akka qabu akka waaqaatti akka ilaalamu kan barbaadu. Waaqa nama kana uume miti jechuudha. Addunyaa irratti olaaltan seeronni gurguddaan qarshii gurguddaan biyyoonni gurguddaan karaa gurguddaan amma addunyaa kanarratti himan waa'een aktiviitiin adda addaa yookaan immoo siyaasni adda addaa addunyaa kanarra jiru waa'ee mirga ilmoo namaati. Mirgi ilmoo namaa kabajamuutu irra jiraata. Of course waaqayyotu wajjin uume nama ta'ee kan uume waaqa waan ta'eef. Garuu ilmoon namaa akka namaatti malee akka waaqatti ilaalamuun irra hin jiraatu. Kanaaf addunyaa kanarratti olaalle waa'een addunyaa kanarra jiru seerri organizaashiniin addunyaa kanarra jiru baay'inaan waa'ee ilmoo namaa himanizim jedhamu waa'ee namummaati. Inni sadaffaa waa'ee maateriyaalizimiiti yookaan immoo waa'ee qabeenyaa meeshaa ta'uu danda'a waan qabu. Qabeenya qabaachuun mataa isaatti eebba malee rakkina hin qabu. Garuu namni meeshaa kan hin quufne maateriyaalii kan hin quufne ta'e addunyaa kanarratti karaa adda addaatiin biyya ta'uu danda'a, qaamota adda addaa ta'uu danda'u, qaama siyaasaa ta'uu danda'a. Hundi isaa deemee waa'ee maateriyaaliiti. Maalan qaba maalan hin qabnedha. Biyya kanarraa kunkaa fudhata, boba'aa fudhata, liqaa walirraa fudhata, horii gurguddaa walii kenna, walgana, waraana walirratti bana. Karaa adda addaatiin seenaa addunyaa kanaa yeroo laallu konfliktiin addunyaa kanarra jiru. Even ambiraa haafuuti bishaan waaqayyoon guddaa uume. Oshinoota adda addaa waaqayyoon uume. Qilleensi even waaqayyoon uume kanarratti namoonni waraana irratti akka bobba'an karaa adda addaatiin arguu dandeenya. Even gara fuulduraa waraanni gurguddaan addunyaa kanarratti uumama jedhamee yaadamu waaqayyoon akka ittiin tajaajilamnu akka ittiin fayyadamnu lafa kanarratti waan kaa'edha. Namoonni yookaan biyyoonni yookaan tiyooriin adda addaa kanarra jiru karaa kanaan maateriyaalizimii jedhamu kun dubbii salphaa miti jechuu kooti. Inni gara biraa illiikt seeks yookaan immoo fedhii foonii sagaagalummaa hajjummaa kana fedhii ofii guutuun addunyaa kanarratti akka waaqatti ilaalamuutti ka'eeti jira addunyaa kanarratti. Kanaaf yeroo laallu namoonni qaanii tokko malee guddina fedhanaa qabaatan beekumsa kanaaf amma seenaa adda addaa niwusii adda addaa yookaan isteeshinii gurguddaa adda addaa irraa kan dhageenyu seenaa gurguddaa namoonni akkas turan sagaagalummaa akkasii keessan hajjummaa akkasii keessa seenan dubartiin akkas taate dhiirri akkas ta'e ijoolleen akkas ta'an jennee waan akkasii kan dhageenyuuf namoonni haala gadhiisii akkasii keessa akka galan waaqayyoon eebbisee kan kaa'e walitti dhufeenya abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti godhamuun irra jiraatu akka horiin illee seera qabaa akkaataa barbaachisaa hin taane lafa addunyaa kanarratti akkamitti akka seexan ittiin hojjetaa jiru arguu dandeenya. Kanaaf gabaabatti addunyaa kanarratti hafuurri qulqulluu hin taane hafuurri dabaan hafuurri faallaa waaqayyoo ta'e karaa kanaan akka hojjetaa jiru arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf fedhiin namaa kana keessa jira.
namoonni waaqayyoon akka isaa abooman kaayee jira roomee 1:21 irratti waan waaqa ta'ee akka jiru onnee isaanii keessatti otoo beekan waaqayyo maal godhaniiru waaqeffachuu dhiisaniiru gananiiru sagalee waaqayyo kanarraa waaqayyo waan nu eege fulfinni isaaf haa ta'u kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis 3 Ongeela Yohaannis 3:36 keessatti namni karaa Kiristoosiin jireenya bara baraa qaba namni Kiristoositti namanne immoo jireenya bara baraa qabu kanaaf giddugaleessi wangeelaa giddugaleessi fayyinaa giddugaleessi kiristaanaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'uun irra jiraatu akka sagalee waaqatti kanaaf namoonni karaaf kana kara deemuudhaan du'a jala kan gaanii kanaaf kana hubachuun baay'ee fedhii isaaniitiin namoonni karaa kana keessa akka seenaa deeman namoonni du'a keessa seenaa akka deeman karaa kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha fakkeenya tokko isinii haa kaasu Taayitaaniik kan jedhamu markaba tokko ture bara 1912 akka lakkoofsa Awurooppaatti markaba guddaan biyya Ingilaandi gara Ameerikaatti ce'uudhaaf deemaa ture yeroo winter yookaan immoo yeroo gannaa markabni kuni I hope namoonni baay'een fiilmii Taayitaanikiin hojjetame namni baay'ee beeku maaliif seenaa dhugaa waan ta'eef asirratti hojjetamee waan hundaa'e waan ta'eef jechuudha seenaan kanaa maali gabaabadhumatti namoonni naannoo 2,000 ta'an markaba kanaan fe'amanii biyya Ingilaandi gara Noorz Ameerikaatti ce'aa turan yeroo san ganna yookaan immoo yeroo qorraa waan ta'eef lagni Atlaantik Ocean kuni maal ta'ee jira dhakaa ta'ee jira jechuudha cabbiin isaa walitti turamee dhakaa guddaa ta'eera kanaaf yeroo achi kaan maal godhanii turan namoonni kun yookaan immoo kaapiteenii gaarii qabu qabeenya baay'ee irratti bahee markaba kana markaba guddaadha namoota baay'ee fe'aa nyaata qabaa waa hunda qabaa ittiin bashannanuu ittiin deemuu bareedaadha so maal taapin godhee yeroo kaan karaa yeroo baay'ee fagaatanii deeman baay'ee markabitti amananii turanii bishaan uree keessa seenuu jalqabee jechuudha markaba kana keessa kanaaf kaapiteeniin bishaan keessa yookaan kaapiteeniin markaba kanaa namoota maal jechuu jalqabe laayif bootii jira yookaan immoo yeroo rakkin akkasii nama qunname kan ittiin ba'amu markaba keessa jira akkuma yeroo xiyyaarri deemu xiyyaara keessa jiru jechuudha kanaaf ergaa dabarsuu jalqabanii jechuudha kaapiteenonni yookaan immoo warri markaba kana hoogganan markaba kana bishaan seenuu waan jalqabeef laayif bootii yookaan immoo emerjensii karaa kanaan akkasitti fayyadamtanii ba'uudhaaf yaaladha jedhanii himaa deemuu jalqabanii jechuudha bishaan keessa kan seene kanaaf namoonni gara 2,000 ta'an kuni namoota xiqqaatu laayif bootii kanatti fayyadamee du'a kanarraa hafuu danda'e markabicha wajjin namoonni baay'een hin du'anii jechuudha bishaanitti makamanii jireenyi isaanii lafeen isaanii illee waan argame natti fakkaata kanaaf namoonni markaba kanaan voluntarily yookaan immoo fedhii isaaniitiin otoo itti mamuu gara du'aatti deemanii jechuudha ammallee hoo arginu cubbuu keessaa gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin laayif boot Kiristoos jireenya ilmoo namaa lafa kanaatiif laayif bootiin emerjensii laayif ilmoo namaa kan du'arraa gara jireenyaatti fiduu danda'u gooftaa keenya Yesuus karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin liinkiin cubbuun ilmoo namaa keessa seenee fuudhee booda akkuma markaba bishaan keessa geessisee ajjeese ilmoo namaa hin ajjeesa jireenya bara baraatiin ajjeesa foon hin ajjeesa hafuura ajjeesaa jechuudha kanaaf kana keessaa ba'uun hin danda'ama garaa ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfinni isaaf haa ta'u. Jalali sa ke sabu